Sama isi saat tokko mulu as taa'an jiru. Begitu mau aku apa deh? Saat tokko mulu si kanatu si alaalfatu akkanatti kunu. Nama waliin luna malee naafsi akka walitti hin buuneen beektatiyyuu. Annaan ammoo maaliif akka arte beekuu baadhullee bakka ati ittiin jirru illee bakka ati illee yoo turuma kee haasa'e malee yoo jaalaluma kee haasa'e malee waan biraa haasa'e hin beeku beektaa. Naa maaluma dhageettee maaltu nu jedhu seenee maaltu akkanas si haasa'e haga sa'a kanaa bunu sitti ergee jalaa deebisuu hin deemne. Gingaramas si danda'e. Mana tigzee maal fataa? tigzee kan nalaan tukan agay. Mira waan qabu si fakkaata. بعمل ايه يا عرب؟ والله وحشني يا عرب، اقسم بالله وحشني. Ko mira ka. والله يا عرب قاعد وما فيش حد يفرحني النهارده خالص. الله Nama يكرمك يا jaalatu عرب. tokko uma fedhellee yoo ta'e wanni anaaf hin taane tokko yoo isaaf ta'e isa gammachiisee inni gammade irran kaadho'an gammachuu isaa saniif bicha amana. Isaaf ta'e nama saniif ta'e inni gammade taanaan gammachuu isaa sanitti qofan amana malee gammachuu kiyyaa fi fedhii kiyyaaf takka fedhii nama daangessee hin beeku. Gammachuu kan kee gatii hawwuuf jecha gatii gammachuu kan kee fedhuuf jecha hin beekta. Namoota hundaa waliin akka qoostu namoota hundaa waliin akka tipiisii taatu si fayyamee okee siin jedhe maaliif jennaan ana tokkichaaf hin dhalanne chaansii argattee nama shamarran biraallee yoo sitti dabalamteetiin jette rakkoon qabadeet maan nama jal'ise obsee jechuudha. Maham irran tarree dheengadda ni beekta waan goote. Waan goote ni beekta. Odoo an si wajji haasaaru osoo an si wajji kolfaaru lafa gannu darbitee nu biraa deemte. Nu biraa deemte asii kaatee raacheefa bira dhattee soddaadhaan akka gaafii dhaqee naan jette. Hin deemaa jira waan jettu wayiitu jira nama biraa gizee amma gizee asii si biraa gachufadhee deemu ibsaayyee achi deemaa jira deemee deebi'a waan jettu wayiitu jira. Lugaa. Ati garuu bakka luxubatteetuma jechuudha. Lafa ganna luxubatteetuma baafattee kutte. Baafattee kuftee jennaan aamiin rakkoo hin qabu. Baga baafatee kutee gara dhaqu hin qabu. Mammaa deebi'ee numan cal'ise. Deebitee dhiifama soddaadhaan naga gaafii dhaqee naan jette. Hayaa eega soddaa ta'ee raacheen illee naga gaafii latte. Anarra obboleetti maraachee santu achi si dhiyaata. Gaafa miira keessa galte takkaaf illee si fayyaddi jedhee okay namni kun yookaan deemee faranjii dullatti harka bu'uurra isi matee na tana taa'u maqaa Oromoo himattoota achi bira jirtu wayya takka irra jirti jedhee nama cal'ise. Irra sii tare takka kaleessa osoo geemii taphataa jirru osoo waliin badaan meeshaalee dhandhamaa jirru obboleettiin teenna. Sumayyaadhaa fi obboleettiin teenna kun ati argitu takkittiin tun jidduu keennatti gamaa gamana nu waliin rakkataa jirtu roorroo meeqa balaa meeqa waliin dhandhamne achii kaane waan xiqqoo irratti waliin mufattan. Waan xiqqoo irraa waliin mufattanii isiin baate jennaan akka waan mana kana laal mootummaan kun walitti garagalcheeti fuulli kan kee kun hundi walitti garagale. Fuulli kee hundi walitti garagale. Ibsaayyee haga deemnee asii kaanee jaalfatii dhoofa bira dhandhee achii kaanee asliifa bira dhandhee ibsaayyee si dabbaree dibbirtiin kan kee dibbirtii kooti maaltu si dabbare ibsaayyeen dabbaramin narraan dabbaramin haasa'ika dubbadhu kaa usuu jedhee si kadhadhu macarrashaadhaan jettee gannu darbitee kutte. Aariidhaaf ta'a namni nama aaree tokko yoo duukaa deemtee fiidde waa hedduu banneessaa. Kanaafuu obsuun gaariidha. Meerraa haa galuu amma jala deemee maaf akkas taate jechuun sirriin dhufedhe innuma cal'isee si dhageeffadhe. Diqqoo yoo jedhu tiktookii irraa liivii irraa beekisee tiktookii keessa gasseenu sirra jaamboo jootee wayii ka sirbitu wayii dhagaa. Hayi
Ibsamaa nama reef na biraa bahee kun moo jedhee gaafii natti ta'e mataa keessa deebi'e. Ibsamaa amma duratti akkasitti dabbaramee nu naqee bahisantu amma jirtu jaambuu jiru keessa baramoo kaartoonii wayii sirbisiisan jedhee nama namicha gurraacha kanallee amma nu asli ni beekta. Namichi kun wanni inni hin goone hin jiru. Bakka jedhee gaafii natti ta'e inuma jal'ise. Achiin ka'e irra tare. Sa'a irraa bahee onlaayinii irraa siin jedhan. Sanadha sitti himee ture haasofne jechuudha. Jaaladhu kafeetii wanna jedhii dhiifama jenna dhiifama irra wanni tare hin jiru marsaa lammaffaa dhiifama siif godhe rakkoon qabodhe irra tarre onlaayinii irraa si baasan si raffisan sirba sirbite dhiifama gaafatte wanna hin taane hin jiru. Hayaa okee jedhee tokko kamucaan kun nama jaalate namni dubartiin ergite. Namni dubartiin ergite du'an sodaatu jedhee inuma jal'ise. Yes, caqasee bire amma haasa walillee. Koo inuma jal'ise. Amma ishii galgaltii kana dhiifama jenne sun irra tarre galgaltii kana harka meeqa si waame harka meeqa ibsaayyeen dabbaramte maal taate silkii janaa maal godhaan silkii goroggorta ol jette. Maakiin maal taate silkii goroggorta ol jette. Maakiin maal taate silkii goroggorta ol jette. Maal taate maakiin maal taate numan jette. Sila muyyattiin tun nuun gorri kaayiroo jiru waarraan dhageenne. Maakiin maal taate naan jedha jedhee asiisima gammachiisuudhaaf jedhee kootu liiviiseen jedhaan jedhee daarektii itti dawwale. Daarektii fardii keessan qabu gizee daarektii itti dawwala dhukaasiin jedhu san garaan na gubataa jira. Deemee telegiraamaa itti dawwale. Onlaayinii irra jirtu raftee jirti na fakkaatee hin kaasne. Fuula kan keessirra hin jiru galgala kana guutuu argaan ture. Asii baatee isin lamaan biraa bahee kayaa tumamnes biraa bahe. Xoorinnati balaan ati argite sun. Balaan ati argite sun wanni akkasitti kan nubbu'ee xiyyaaraan, makiinaa diimtuun, motoraan, makiinaa akkasiin mataa keessa gannutumaa turaniif waan biraatiif miti jechuudha. San hunda oobsee jedhisee sibiraa bahee giseen jedhu lammaffaa jaalfadii lola sinaa barreessee ijoolleen na barreessite ibsi shaan duratti akkasi boqoo qabatee gaddu waan inni godhatu mee dhaqee ilaali naan jedha. Asumaan na dabbaree ka'ee gisee dhaqee ilaalu. Akkana godhatte haayi. Sila ibsiyaa sirbisiisaa ammoo kaartoonii wayii achi kaayan jedhee gisee deebee fooloo kan kee ilaalee jedhu ibsi uma. Eyyee. Maali balaan kun hundi maali? Amma jechuun ati nama bakka san faguu ilaali osoo akkas godhe waan ofii hojii waan sinne na jagasa wala. Dubbii kana makalee irraa haastee ammaallee kakalee illee fixannee turre waan lafa jala fixannee akkana kakalee keessallee badinati qabdu ni jira kaanii qabus ni jira san cuufnee waliin irra tarre. Amma waan uumameyyuu hin beeku. Olma seentee akkuma ringata taphataa jirra. Isii waliin taphachuullee sitti himee hin beeytaa. Ani tokkoffaadha. Tokkoffaa matii irraan tuqin malee abbaa feetee waliin taphattellee rakkoon hin jiru. Fiqaadhuma keetiin kalama godhadhellee. Si galee sanirraa dammoo waan sirraa hir'isee yoo jiraate akkasitti ibsaa kanarraa hir'istee jedhe. Si galee kanaaf yoo amma balleessitee karaan jettu taate dhiifamaa. Isinillee akkuma kan kee jechuun beeyansi isiirrallee si jaaladhullee akkuma kan kee isinillee haa kanarraa qabdi. Lammaffaa kanaa godhi fiqaadhuma keetiin isii lammaffaa naa goote hayyama keetiin silaatiin noo jettellee ani madhaafadha garuu shaayyamsiisee sirraa fudhadhee ishee jedheeti kan ammaffaa godhadhe. Si galee amma yoo kanatti balleessitee ibsaa manaa akkana jettu taa'e dhiifama nu godhi naafsi dammoo suuta fixannaa uummatatti andar maalumatu iyyuu uummatatti gadi hin baasnu waan keessa keenya jiru shaalli keenyallee agarratti situ
Salfadiiloo amma argaree fi irraa si ilaala haasuutu kana sa'a kana mulu asuma taa'ee hin argaa. Argachera jaalfadiiloo gastii kiyya argite an barkutattuu akkasiiti bar jaalfadiiloo gastii kiyya galche seenee gastii kiyya waan inni sirratti dalage argite haqa ni naan jedhu barati masoo keessan nagattee bar osoo hadda mallee na hojjite boru waan kanallee biddeemaa miti bar. Jechuun singanne awwala irraas waliin turree kazaanillee akkana. Fuulli kan kiyyaa ibsaa bar nama bar qaaxaraa bar torbee tokko qabu fakkaata bar fuulli kan kee sirriin jiru galgal marraa siin jedha bar. Siin gal fuulli kan kee akkasii sirriin jira suni gizee deebitee akkasitti booda cafar baran maa cafartee miti bar maa waliin taphattee miti haqa sirraa qabdi. Waan ofii jechuun ka caffarreef awwala laasoo waliin taphataa turre akkasuma injifataa ture dhumarra as diinfaan dhufanii naasi dabaluu. Bakka na hiiki jedhiin ka jettu bakka kiyya bu'uuf moo maal inni na hiiki jedhiin ka jettu. Rakkadhee na hiiki jedhiin jetti jira kanatti. Kanaa kaanyi baay'ee qabda jirati. Jechuun hayyama yoo sadaffaallee kataatu taate yoo ati ishiin jedhin an sadaffaallee yoo barbaadu ta'e yoo kaati ishiin jedhin wanta akkan godhu garuu kana ammoo lama awwala hayyamtee guutee jiru taa wanni martuu nu kenname waan dhumate. Tii hayyame bar takkaa miti bar takkaa miti bar mish an makii kan mish an makii laal misan amma laal an bar atiin nama irra bulee jiru nama yaadu nama obsa qabu. Nama jaalala seeraan beeku, maalummaa namaa beeku, mucaa wanta hin xiqqeessu jechuun wanta kan beektu yoo ammaa aman sossobin yoo hin taasisu. Ansanii miti bara laala dhageeffadhu. Yaa anamma yaadaanillee qaamaanillee ansin jedhee bara yaadaanillee qaamaanillee Mana cufta barsan ma bar mana cufta. Sin cufne yoo si cufe. Ay bar gargar kana ras ma harkame kasi gaafadhe. Yaadatta yeroo si gaafadhe san meesan manaa him. Gise maal taatee jirtaa siniree harkame kasi gaafadhe yaadatta. Na taatee immaa wanni na gaafattee bar dhagayeera. Aaree jennaani maal taatee jettee na gaafatte saa? An aaree jennaan maal taatee jettee na gaafatte saa walala. Osoo aaree baadhii fokkee taphadhee akka duraatti taphataa jiraadhe maal taatee jettee na gaafatta? Yaada keessa jechuun anammaa sillee silaataa gas baddu taate inda'uun kan keefaatti ka isii caala san caala na achisa usii galee garuu isiin baddeennaanin dawwallee walumaan dawwallee atillee dawwallee isin jedhanillee dawwallee kaasuun si galee sababa saniif maal taatee badaa jedhee cinqabe malee waan biraatii si galee. Jiizoo jechuudha namicha ligidaaya jechuudha osoo guyyaa takkitti tiraaka keessaan gadi bu'in tiraaka keessatti goggoge jechuudha akka foon qaamanaati suuqanii yaa namicha caccabaa. Bayyala kana ligidaayaan si ligidooftuun an jedha namichi taljiinis noo Ameerikaadha. Taljiin kun zimmeree haasaaris kana. Laali dhageeffadha. Innaa siminya lubbuu maayee. Ijoollee na rakkisaa ila dhageeffadha. Ati ammoo atiin situ irra jira akkasiin ta'ini isiin amma mucattiin tun jechuun biyaansi daa'ima kanaadha yoo hin sossobin yoo amman tabsiisin ushuruun jedhaniin kana barbaachisaa qabida si kennaatti qabi rakkoon qabu bar ukkoo sanumaanaati garuu ati akkan ta'in jechuun wanni sirraa isin jiru ebalti dammoo akkuma feete yoo ta'u namni kama walaa irra jaalata garuu dammoo akka rabbitti lachuu qixxeessuun dirqama. Sanuma siin jedhan dhiifama wakkaata akkatti wakkaa irraa tarii. Jaalfadiiloo garuu jaalfadiiloo dhiisuun waan inni jedhaa jiru waan arguu jechuudha. Argaa ture jalatti innaa asliidha. Asliin maal siin jedhan beeku asliidha tokkollee lachuun dhiisuun si galee innaa tammoo dhiifama bareedditi yaa. Asi bishti waa meeqa yaadnee Paaris irratti sargii daggasnee naafsii taanee si galee Paarisiin safara Paaris sana bishaantu jira doonii takara ayyaanee fi eluu irratti asi waa meeqa sarpiraayizii meeqa waa meeqa yaadnee wixaama kana muruu duubatti deebinoon biyaansitti yuunaamu Paaris irratti kan geebar maakiin bakka biraatti sangana ayyutti yaadu si galee kan geemmoo Paaris irratti biyya
Ambar hunda isin sargii godhe si fuudha jedhee bara. Gisitii daawwatameera. Waggaatti nama miliyoona 20 dhufa baay'ee. Dhaggeeffadhu waan ofii. Ani makii jechuudha. Sargii godhee si fuudha. Anawaas. Sargii godhee ila. Adlaan anummaan sooressa haa ta'u malee hunda jiraa jechuudha. Sargii godhee sitti fuudha. Narraa yaadin. Akka ati kaffamtuun barbaadu bara. Osoo tolee dhoqqee keessallee ati ciiftee si gammachiisa ta'e ani namatti gammaduu siin jedhe achirran na amanuu dandeessa jechuudha. Dubartiin takka garuu akkana siin jettee hin yaadu. Ani amma wanni guddaan siin jedhaa jiru gaafuma taraa kiyyaa torbaanitti illee koottu ji'atti illee koottu bakka injiraa miti daqiiqaa 5 illee taanaan fuula bareeda sirraa arguun fedha. Fuula gammachuu. Ishi rakkoo hin jiru. Kana kasiyoo siyaasta sirreessa rakkoo hin jiru. Abshir. Ammuma garuu dhiifama bakka. Dhiifama kaa. Dhiifama rakkoo garaa kana akka abbaa kiyyaa godhu. Beeka karayyuu akkati garaan jabaan jechuun ni beeka. Akkati garaan sirraa narraa sin kutanne ni beeka. Mana koodi shukku mana timaatiin no akka waan isa jira nan beeka.